Jachubatoyo, Miriyorma, Farnar Kisabu, Kunganama. Turazukule, Sidisensaku, Esanaka, Sidisenaka, Sumana Waya, Jesus Maka. Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u sabni tajaajiltoonniif amantoonni waldaa Maraanaataa Yesuus toora onlaayinii irratti kan argamtan hunduu maqaa gooftaa Yesuusiin nagaa hafuuraan isin gaafadhaa akkam jirtu hundumtuu nagaadhaa ana bira hunduu nagaadha waaqayyo gooftaan haa kabajamu obboleessa keessaniif tajaajilaa keessaniif baabarraatii. Egaa toora kanarraanii edda wal argine xiqqoo bubbulleerraa haaluma hojii fi wantoota tokko waan mijoomnee fi isin gidduutti argamaa hin jiru. Isa kana hamma tokko jaarsolii ni beeku obboloonni tajaajiltoonni kan biroonis quba qabu jedheen abdadhaa. Egaa har'a immoo sagantaa addaa kanarratti yeroo gabaabduuf illee haa ta'u isin gidduutti argamuudhaaf carraa argadheera. Waaqayyo balbala akkasii naa banee isin ijoollee waaqayyoo wajjiniin guyyaa addaa kana dabarsuu danda'u kootiif galanni isaaf haa ta'u maqaan isaa ulfaatu isa guddiseen jajadha. Hunduma keessaniif immoo nagaan haa baay'atu jedha. Egaa guyyaan har'aa kun akkuma dhageessaniif beektan guyyaa waaqayyoon itti galateeffannuu fi waaqayyoon duratti immoo nama bifa galfataatiin adaraa itti laattannudha. Egaa akkuma sagantoolee darbaa jiran addaa keessatti argitan guyyaa galateeffannaa sababa yeroo dheeraadhaa fi onlaayinii kanarratti waldaa Maraanaataa Yesuus duwwaatti osoo hin taane waldoota onlaayinii kanarra jiran hedduu biratti akka haadhaatti tajaajilaa kan turte gama pilaatfoormii garaa keessattis maqaa gaarii kan qabdu gama zuumiitiin
barumsa teoloojiitiin qixa hedduutti hojii gurguddaa onlaayinii kanarratti kan qabduuf maqaa gaarii kan qabdu hinaaffaa dubbii waaqayyoo hinaaffaa wangeelaa hinaaffaa mootummaa waaqayyoo kan qabdu gara laafetti garaa wangeelaa kan qabdu obboleettii keenya Dasii yookiin Saaraa Shubaadhaa guyyaa itti isheen gara biyyaa deemuuf jettu kana dursinee waaqayyoon ishee wajjin galateeffannuuf immoo akkasumas immoo daandii ishee waaqayyootti laannuudha guyyaan kuni. Kanaaf guyyaa akkasii kanarratti sagantaa galateeffannaa karaa waldaa Maranaataa Yesuus obboleettii keenyaatiin qophaa'e kanarratti argamnee gooftaa galateeffachuu keenyaaf maqaan isaa ulfaatu ammallee galanni isaaf haa ta'u jedha. Egaa firoota koo bu'aa ba'ii hedduu keessa darbanii waggaa dheeraadha obboleettiin keenya sarara kanarraa onlaayinii kanarraa kan jiraatte biyya ormaas kan hojjette yeroo kana keessatti namni baay'een kufee ka'aa namni baay'een argamee dhokataa seenaa baay'ee obboleettii keenyaan dubbadhu jennee dubbachuu dandeessi jedheen amana. Kana hundaa keessatti waamicha ofii keessa dhaabbatanii gooftaa tajaajilaa jiraachuun salphaa miti geggeessaaf gargaarsa waaqayyoo yoo ta'e malee. Kanaaf waaqayyoon geggeessaa marraatti gooteef caba gama fooniif hafuuraatiin jiru du'a gama fooniif hafuuraatiin jiru hundumaarraa obboleettii keenya waan baraarteef galatoomi ulfaadhu jechuudha sagantaan keenyarraa obboleettii keenya duwwaas utuu hin taane hundumti keenyayyuu eegumsaaf gargaarsa waaqayyootiin halkanni tokko yoo salphaa miti jiraannee as ga'uu keenyaaf haalaaf iddoo jiru hundumaarratti waaqayyoon galateeffachuun nuuf ta'a. Waa'ee nama tokko lamaa duwwaa sun taane waan hunda keenyaatiif waaqayyo galateeffamuu qaba. Galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa haala kanaan har'a kan wal argine isiniin jechuudhaafan hamma kana dubbadhee har'a yeroo kanatti akkuma sagantaa ba'ee jirutti yeroo itti dubbii waaqayyoo gabaabinaan dubbadhuudha. Sana dursee immoo mee waaqayyoon walii wajjiniin galateeffachaa yeroo keenya keessatti ilaalla. Bara hamma bara baraatti maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Eeyyee du'aaf mootummaa du'aa jalaa nu baafattee qarrifaaf doorsisa ilkaan diinaa hundumaa jalaa nu miliqsitee namoota jiraatanii guyyaa har'aa kana dhaabbatanii si jajatan waan nu godhatteef maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara hamma bara baraatti galanni siif ulfinni kabajamuun siif haa ta'u. Siin oolleerraa, siin darbineerraa, siin ceeneerraa, siin jiraanneerra. Waaqayyo maqaan kee ulfaatu. Waa'ee tokko keenyaaf galanni siif haa ta'u. Gargaarsa kee guddaa, eegumsa kee guddaa waldaa Maranaataa Yesuus wajjin jiruuf, gargaarsa kee guddaa obboleettii keenya Dasuudhaa wajjin jiruuf, gargaarsa kee guddaa dhuunfaa hunda keenyaa wajjin jiruuf galatoomi kabajamu ulfaadhu. Guyyaa dinqisiisaa akkasii kana kennaa goote waan nu laatteef. Guyyaarra dhaabbannee si galateeffannuuf si jajannu akkasii kana tokkummaa keenya keessatti waldaa keenya keessatti waan fiddeef ammallee bara baraan maqaan kee haa kabajamu haa galateeffamu. Yaa Waaqayyoo jiraataa jiraatus si galateeffata akka koo har'aa akkuma jedhe garbichi kee Daawit nuyi jiraanneetu har'a si galateeffachaa jirra warri itti jiraachiifte galata kee dubbannaa galatoomi bara baraan ulfaadhu. Gochaan kee isa jechootaan ibsamee dhumu miti bara baraan nuuf kabajame galateeffame. Tu'ati waaqayyo gooftaa machaa nu gargaartuu tuti waaqayyo eegumsa gurguddaa nuuf gootuun immoo yaada kee keessa jiraachuu dadhabnee foon keenya dhaggeeffannee biyya lafaaf gurra laannee seexanaaf goonfamnee karaa cubbuuf karaa dukkanaarra kan deemne daddarbaatii nurraatti beektuuf wallaalummaa keenya hundumaaf immoo si kadhannaa. Dhiiga ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nu qulleessuuf taraarame. Daddarbaaf hirmiif cubbuun jireenya keenya keessaa duguugamee xaragamee haa ba'u. Maqaa kee waamuudhaaf namoota hin malleefidha nuyi cubbuu baay'ee qabna. Garuu karaa dhiiga isa qulqulluu dhiiga hoolaa faasikaa keenyaa karaa Yesuus Kiristoosiin araarri hunda keenyaaf haa ta'u nu qulleessin qulloofnaa. Nu addeessi cabbii irraa jibbii damaarra siin addaanna. Maqaa gooftaa Yesuusiin araarri kee nuuf haa ta'u. Yeroo ammaa fuula kee dura jiru kanatti immoo waaqa banamaa nuuf kenni. Afaanni kee afaanni waaqayyoodhaa nutti haa dubbatu nuufis haa galu jechoonni kee nutti hin bitaacha'in.
Hafuurri kee qulqulluun gara laafessichi barsiisaa dhugaa sun nu barsiisu. Seexanaaf ergamoota isaa macaafuura hammeenyaa hundumaa maqaa gooftaa Yesuusiin hin ifannaa kan ifatame haa ta'u. Iyyaasuun luba guddichaa hanqina isaa hirrina isaa lakkaa'ee bira dhaabbatee uffannaa xuriiffatee jira jedhee inni kasasee hammeesse suni hammeessituun obbolootaa diiyaabiloos boofni murxuxxifamaa boofni bara durii diiyaabiloos inni hammeenya lallabu sun ammallee hirrinaaf hanqina keenyaan nu bira dhaabbatee si Waaqayyo wajjin akka walitti hin baaneef danqaa garaagaraa facaasu kan barbaadu maqaa Yesuus du'a moo'ee kan galagaggale haa ta'u naannoo keenya sammuu keenya irraa kan ifatame haa ta'u. Yaa Waaqayyo karaa mucaa kee Yesuus Kiristoosiin yaada kee yaada Waaqayyo nu barsiisi nuti dubbadhu nu tajaajili maqaa Yesuusiin ameen. Dubbii Waaqayyoodhaa kutaama tokko walii wajjin dubbifannee yaada achi keessa jiru walii wajjiniin ilaalla. Dubbii Waaqayyoo kutaan dubbifannu kunis macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 20 kan jirudha. Lakkoofsa 15 hanga 17 achii darbee immoo lakkoofsa 22 dubbifannee yaada isaa immoo walii wajjiniin ilaalaa deemna ibsa isaatiif jechuu gooti. Saamu'eel isa lammaffaa 20:15 hanga 17 darbee lakkoofsa 22 akkas jedha. Loltoonni warri Yoo'aabii wajjin turan hundinuu dhufanii mandara Abeel Beet Ma'aakaa isa Sheebaan keessa jirutti marsan. Kana booddee koobii ol kaasanii karaa alaa masarichatti hojjetanii killaa mandarichaa jigsuudhaaf immoo jala isaa hin qotan. Yommus dubartii beektuun tokko mandaraa sana keessaa gadi lallabdee jaraan midhagaa dhaggeeffadhaa wantani sitti dubbadhuun qabaa adaraa as kottu jettee jedhaatii Yoo'aabitti anaaf himaa jette. Yommus inni gara isheetti dhiyaate ati Yoo'aabii jettee isa hin gaafatte. Inni immoo deebisee eeyyee ani Yoo'aabii jedhe. Dubartiin sunis mandaraa ani garbittiin kee sitti himu adaraa wanta ani garbittiin kee sitti himu dhaggeeffadhuu jetteen innis haa ta'u nan dhaggeeffadhaa jedheen. Lakkoofsa 22 dubartittiin namoota mandarattii hundumaa bira dhaqxee ogummaa isheetiin tolee isaan jechisiiftee isaan kana irratti mataa Sheebaa ilma Bikirii kutanii masaraa irraan Yoo'aabittiin darbatan. Kana irratti Yoo'aab loltoonni sun mandarattii irraa akka deebi'aniif fiinoo hin afuufe. Jarris mandarattii irraa deebi'anii gara mana isaaniitti hin galan. Yoo'aabis gara mootichaatti Yerusaalemitti deebi'ee. Ameen. Sagalee kana yeroo walii wajjin ilaallu mata duree gabaabaa yaada isaa ittiin qabannu kanan isiniif kennu ogeeyyonni diigamuu yookiis badii dhaloota oolchuu sagalee jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Ogeeyyonni yookiis ogeeyyiin dhaloota diigamuu baraaru yookiis dhaloota diigamuu oolchuu sagalee jedhu irratti yookiis mata duree jedhu irratti yeroo gabaabaa walii wajjin ilaalla. Mandaraan tokko turte maqaan ishee Abeel Beet Ma'aakaa jedhamti. Mandaraan kun seenaa keessatti mandaraa naga qabeettiif namoota nagaan keessa jiraatan jedhamtee beekamti. Kana duwwaa miti. Namoonni yeroo gorsa barbaadan mandaraa eessaa dhaquu jedhanii ol gaafatanii gara Abeel dhaqaa jedhaniitu walitti himu. Abeel Beet Ma'aakaa mandaraa jedhamu dhaqaa achii gorsa fudhadhaa jedhamu. Bakka ogeeyyonni jiran, bakka gorsi jiru, bakka nagaan jiruun beekamtuudha. Seenaa kanaan mandaraan beekamtu gaaf tokko wanti akka isheen jigdu ishee taasisu ishee keessa lixe. Firoota koo akka namni jigu, akka waldaan kiristiyaanaa jigu, akka dhaloonni jigan, akka kufan, akka badan, akka manca'an kan taasisu namootumti hundumti yookiis waldaan sun rakkoo waan qabaateef duwwaa miti. Yeroo tokko
namoota rakkina baatanii nama gidduu lixantu dhufa. Ajandaa diigamaa, ajandaa ittiin faffaca'an ofirratti baattatanii kan dhalootatti makamantu jira. Sababa sanaan kufaatiin namatti dhufuu danda'a. Bittinnaa'uun diigamuun namatti dhufuu danda'a. Kan mandarattii kana akkas ture. Nama Sheebaa ilma Bikirii jedhamu tokkotu jira. Namni Sheebaa ilma Bikirii jedhamu kun Daawit mootii Israa'el isa Waaqni beekaa isa irratti ka'e. Isa irratti dubbate. Isaan morme. Akka mafanqila mangist yookiis immoo fonqolcha mootummaa jedhamu wayii Daawit irratti geggeessuu barbaade Sheebaa ilma Bikirii kan jedhamu kun. Kanaaf gocha inni godhe dhaadannoo inni dhaadate badii inni godhe kanaaf jecha loltoonni Daawitii isa adamsutti ka'an. Sheebaan dogoggora guddaaf jalina guddaa kana baatee eessatti baqataa? Mandaratti amma maqaa ishee dubbanne Abeel Beet Ma'aakaa jedhamtuuf mandara naga qabeettiif gorsitoonni keessa guutanii jiranitti dhaqee baqate keessa lixe. Ajajaan loltuu Daawit Yo'aab inni jedhamu loltoota isaa guurratee faana dha'e. Gaafa dhaqu mandaraa Abeel sana keessa akka inni jiru gaafa dhaga'u waan biraan dubbanne mandaraan durii naanna'anii waan cufamanii fi mandarattii keessaa galanii loluudhaaf itti marsanii koobii ijaaranii jala isaa qotanii jigsuudha. Karaa kanaanidha kan mandaraan jigsanii diina barbaadan mandarattii keessaa qabachuun danda'amu. Kanaaf Yo'aabiif loltoonni isaas kanuma godhan. Mandarattiitti marsanii loltoonni karaa dhaabbatanii koobii ijaarratanii waan irra dhaabbatan waan ittiin ol ba'anii mandarattii ilaalan ijaarratanii jala isaa immoo mandarattii jigsuudhaaf jedhanii qotuu jalqaban. Mandaraan naga qabeettiinii fi ogeeyyonni keessa jiraataa turanii sababa tokko malee diigamuudhaaf kaati. Balleessaa tokko malee diigamuudhaaf kaati. Gaafa kanaa dubartiin tokko jirti beektuudha. Ogeettiidha. Ogummaa qabdi. Hambaa warra dur ogummaa qaban sanaatu haftee jirti. Mandarattii keessa jiraatti. Sagalee ishee ol fuutee akka amma dubbifanne lallabdeetu mee waanan sitti mun qaba. Achi as kottu jedhaatii Yo'aabitti naa himaa jetti. Yo'aabiin argitee hin beektu. Yo'aabis akkam akka ta'e hin beektu. Garuu maqaa isaa dhageesseetti. Ajajaan loltoota Daawit Yo'aab akka jedhamu gurraa qabdi dhageesseetti. Waan sitti maatii as naa kottu jedhaatitti naa himaa jetti. Yo'aabii maal narraa fuutaa? Maal si gashee waa'ee koo maqaa koo maal oofte jedhee irraa baqachuun barbaanne itti siqe maal dubbatti laata jedhee. Tole sidhaa Yo'aab ennaan eeyyaanaa jedhe. Waan sitti dubbadhaa na dhaggeeffadhu ennaan maaloodha natti dubbadhu jedhe. Ilaamee yaa Yo'aab jette. Mandarattiin kun jette mandaraa naga qabeettiif namooti nagaan keessa jiraatanidha jette. Bara durii gorsa barbaadda yoo ta'e Abeeliin dhaqaa jedhanii walitti mo'ette. Ati immoo warra mandaraa naga qabeettii kana diiguudhaaf balleessuudhaaf dhuftee mittiin jette. Laalaa ogeettiidha. Isa booddee mandaraa kana diiguun balleessuun anarraa fagaatu jedhe. Ani waa tokko duwwaan barbaada. Namicha Sheebaa ilma Bikirii jedhamutu sin gidduu dhokatee jira. Nama diigamuu ni rabadu, nama kutamuu ni rabadu, nama du'uu ni rabadu, nama badiisisaaf malutu sin keessa dhokatee jira. Badii keessanii miti kan isin diiguu dhufne. Sababii namaa kana godhee ba'ee of gidduu dhoositanii teessaniif jecha isiniin balleessuutti jirra. Kanan barbaadu saba nagaas keessa jiraatutu hin taane Sheebaan barbaadaa jira. Sheebaa ilma Bikirii argannaan isinittiin dubbadhu jedhe. Homaa tokko hin dubbatin isa anatti dhiisi jette. Akka lakkoofsa 22 irraa dubbifanne akkas jedha. Dubartittiin namoota mandarattii hundumaa bira dhaqxeedha. Ilaala. Nama hundumaa bira dhaqxeedha. Ogeettiin sun akkas jedhatti fufee jecha guddaan nama ajaa'ibu. Ogummaa isheetiin tolee isaan jechisiifteedha. Laala. Ogummaa qabdu sanaani namoota mandarattii keessa jiru hundumaa dhaqxee tolee jechisiifte. Akka isaan maal akkamittiin nama kooluu nutti galee qabnee morma isaa kunnee diinatti laanna irratti duuna malee akka isaan hin jenneef duraan dursitee nama hundumaa bira geesse ogummaa isheetiin amansiistee tolee akka isaan jedhan goote. Itti fufee maal goote reedda tolee jechisiifte booddee
isaan kana irratti mataa Sheebaa ilma Bikirii kutanii masaraa irraan Yoo'aabitti in darbatanidha. Kana irratti Yoo'aab loltoonni sun mandarattii irraa akka deebi'aniif fiinoo hin afuufedha. Jarris mandarattii irraa deebi'anii gara mana isaaniitti hin galanidha. Yoo'aabis gara mootichaatti Yerusaalemitti hin deebi'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubartittiin ogummaa isheetiin dhattee namoota mandarattii keessa jiraatan hundumaa tole edda jechisiiftee booddee isaan immoo maal godhan? Sheebaa isaa sababa diigamuu isaanii taa'aa jiru. Sheebaa isa sababa jiguu isaanii masaraan seena qabeessi baduudhaaf sababatti taa'aa jiru sana qabanii morma isaa kutanii masaraamaa isa diigamuuf jedhu gararraadhaan Yoo'aabitti gadi darbatan. Kana barbaadda miti dhumeera dubbiin ittiin jedhan. Yoo'aab Sheebaa argadheera ooti amma immoo mandarattii kana lola hin jenne. Innis jecha isaaf amanamee fiinoo afuufe. Fiinoon gaafa afuufamu deebi'aa mandarattii kanarraa jechuu isaati. Namni hundumtuu isa diiguudhaaf, jigsuudhaaf, balleessuudhaaf dhufe dhiisee gara mana isaatiitti deebi'e. Yoo'aabis injifannoo waan argateef diina Daawitiin waan barbaadeesseef gara Yerusaalemitti deebi'ee jedha dubbii Waaqayyo. Eenyuudha mandaraa Abeel Beet Ma'akaa diigamuu kan oolche? Eenyuudha saba achi keessa jiru balleeffamuu kan oolche? Sababa Sheebaa ilma Bikirii tokkichaaf jecha sabni mandarattii keessa jiru guutummaan akka hin dhumneef kan sababa ta'e eenyudha yoo jettanii dubartii beektuu fi ogeettii tokkotu isaan keessa jira ture. Isheen immoo maal goote? Ogummaa qabduun suuta jettee tokko namaa bira deemtee amansiistee ilaa namoonni dhufanii mandaraa keenyatti marsanii jiran kuni namoota diina keenya miti. Namoonni gara keenya dhufan kuni nu balleessuudhaaf kaayyoon qabani. Kaayyoon isaanii diina isaanii nu gidduu jira. Nuun bilisa ba'uudhaaf diina isaanii isaanitti kennu duwwaadha jettee jechoota garaa ogummaa isheetiin jedha macaafni qulqulluun. Jecha isaa zirziriidhaan kaa'ee hin jiru. Ogummaa isheetiin nama hundumaa bira dhattee maal gootedha? Tole isaan jechisiifteera. Edda isaan tole jedhanii booddee diina isaanii isaan balleessuudhaaf isaan gidduu taa'ee jiru sana darbee immoo Yoo'aabiif immoo diina isa ta'e sana Sheebaa morma isaa kuchisiisaniitti kenne. Ogummaa isheetiin masaraa diigamuu oolchite. Ijoollee Waaqayyoo namni ogeessi tokko mandaraa tokko keessa jiraachuun namni ogeettiin tokko mandaraa tokko keessa jiraachuun ishee saba bal'aa diigamuurraa, badiisuurraa, buqqa'uurraa, bittinnaa'uurraa oolchuu danda'a. Dubartii ogeettiin tokko yookiis immoo obboleettii ogeettiin tokko mandaraa keessa jiraachuun waldaa kiristiyaanaa keessa jiraachuun waldaa kiristiyaanaa diigamuurraa, badiisarraa, diinaaf irbaata ta'urraa oolchuu danda'a. Isa kana namni baay'een beekuu dhiisuu danda'a. Garuu namni ogeessi kana gochuu danda'a. Namni ogeessi dhaloota baraaruu danda'a. Ogummaa isaatiin dhaadatee miti, fakkaree miti. Ati eenyuun caaltee mandaraa keenya jigsuu dhufte? Ati eenyuun caaltee mandaraa keenya diiguu dhufte? Maalummaa keetiif nutti dubbatta ati eenyu ati jettee hin fakkarree ogeettiin sun maal gootaree? Na dhaggeeffadhu waan sitti himaa. Nuyi nagaadha. Nuyi lolatti namannu. Nuyi irree foonitti namannu. Nuyi ogummaatti amanna. Ammati nama nagaa balleessuu dhufte. Ammati nama nagaa diiguu dhufte jette gaafa isheen ogummaadhaan dubbattu hin kakateef Yoo'aab. Raawwatee balleessuun ajjeesuun anarraa fagaatu ani kanan barbaadu diina koo Sheebaa duwwaadha. Sargannaan isinirraan deebi'an. Isheenis dhaxxeessa isaaniif laatte. Ijoollee Waaqayyoo. Yoo ogummaadhaan jiraanna ta'e, yoo ogummaadhaan deddeebina ta'e, yoo ogummaadhaan baanee galla ta'e ofii keenya duwwaa oolchina tun taane dhaloonni akka inni itti fufee jiraatu goona. Dhaloonni akka inni itti ce'ee jiraatu goona. Waldaan walii wajjiniin waaqeffannu kun toora onlaayinii kanarraatiin dhaloota baay'ee hidhaa adda addaa keessaa kan baase, hidhaa seexanaa jalaa kan baase, lubbuuwwan haaraa hedduun gooftaa Yesuusitti akka amananiif sababa kan ta'e kuni yeroodhaa gara yerootti akka diigamuuf, yeroodhaa gara yerootti akka manca'uuf, yeroodhaa gara yerootti akka inni bittinnaa'uu fi lolli garaa garaa keessaaf alaan irratti ka'aa tureera.
karaa warra gooftaatti jajjabaataniis ta'e karaa warra homaan beenne karaa warra tajaajilaniis ta'e karaa warra tajaajilamanii yeroodhaa gara yerootti bubbeen itti ka'aa tureera. Garuu Waaqayyo amma irraatti dhaloota kana walitti qabee kan inni baateef sababii namoonni ogeeyyiin ilaaf ilaameetti amanan. Mikottaan mari'anna, mikottaan kadhanna, mikottaa akkasittiin deemna, mikottaan ariifannu, mikottaan tasgabboofna namoonni jedhanii yaada dhaggeeffatan, gorsa dhaggeeffatan, gorsuus danda'an as keessa jiraniifidha. Waaqayyo namoota akkasitti gargaaramee dhaloota kana asiin ga'eera, waldaa kana asiin ga'eera. Hedduun keessan kan jaallattan, hedduun keessan dhugaa kan baataniif bilbiltee naa kadhattee, bilbiltee na gorsitee, yeroo dhukkuba kootiitti na bira dhaabbattee, yeroon qobaateetti jabaadhunaan jettee, gooftaa keessatti waan baay'ee na barsiiftee, amantii cimsannaatti na jajjabeessitee na barsiiftee, karaa hedduudhaan na bira dhaabbattee, daandii kan natti agarsiifte obboleettii kooti jettanii dhugaa kan baataniif obboleettii keenya Dasoon fakkeenya gaarii tokko kanaadha kan isheen qabdu. Hedduun keessan yeroo dhugaa baatan nan dhagaa. Waaqayyootu nuuf kenne, isheen haadha keenyadha. Isheen nu bira dhaabbate, isheen na gorse, yeroon dhukkubsadhee namni tokko na dubbisuu dhabe, bilbiltee na iyyafattee naa kadhatteetti, dubbii Waaqayyootiin na leenjisteetti jettanii hedduun keessan dhugaa baatuuf. Namoota akkasiitiin kan dhaloonni diigamuurraati baraaramu. Namoota akkasiitiin waldaan kiristiyaanaa akka isheen itti fufuu dandeessu. Namoota akkasiitiin bineensi waldaa kiristiyaanaa nyaachuudhaaf dhufe kan inni itti hin ciniininiin qarriffaansaa akka ciniinamatti duubatti akka deebi'u kan inni ta'u. Warra fakkaranii warra jecha arrabsoo beekanii miti. Warra hamilee namaa jechaan cabsanii miti waldaan dhaloonni kan itti fufu. Warra arrabsoo danda'anii miti. Warra fakkarsuu danda'anii miti. Warra nama bitanii waa doorsisuu danda'anii miti. Waldaan kiristiyaanaa kan isheen itti fuftee jiraattu. Gargaarsi Waaqayyoo akka jirutti ta'e, eegumsa hafuurri qulqulluu akka jirutti ta'e, namoota geggeessitoota bilchaatoo ogummaa qaban, gorsuu danda'an, jajjabeessuu danda'an, jaalalatti agarsiisuu danda'an, garaa bal'achuu danda'an, gatiittii bal'aa warra qabaniin kan isheen itti fufuu dandeessu waldaan kiristiyaanaa. Kanaaf arrasi akkuma macaafa qulqulluu keessaa dubartittiin maqaan ishee Leefeen jiru kutaa nama dubbifanne kun dubartii beektuun tokko mandarattii keessa jiraatti turte jedha malee maqaa isheen na'u. Akkuma kana namoonni ogummaa qaban dhaloota ceesisan arraa Waaqayyo baga si gargaare, Waaqayyo bakka guyyaa kanaa si ga'e, Waaqayyo karaati jiraatte biyya ormaati keessa jiraatte hundumaa keessatti baga si geggeessa kan ittiin jechaa jiru obboleettii keenya Dasoon namoota dhaloota kana ceesanii fakkeenya ta'anii gatiitti bal'aa qabanii biyya keessaas biyya alaas warra jiran namoota garaagaraa wajjin walitti dhufanii dhaloota leenjisuu, dhaloota sooruu, dhaloota karaa qabsiisuu irratti warra hojjetan akkasii kanaan dhaloonni itti fufee baraaramuu diigamuu irraa ooluu danda'a. Maqaa obboleettii kanaa waan dheef ishee duwwaadha jechuu koo miti. Kan akka ishee ba'aa dhalootaa qaban waldaa kiristiyaanaatiif kan rafaniin bulle, kan imimmaan isaanii dhangalaasan, tajaajiltoota wajjin kan dhaabbatan, amantoota wajjin kan dhaabbatan, jabaadhaa kan jedhan namoonni akka obboleettii keenya baay'een jiru, turaniiru, arras jiru, jirtu. Ammas dhaloota akkasiin nu barbaachisa. Isin warri maqaa kana qabdanis boris arra sararratti akka kanattiin onlaayinii irratti hojii Waaqayyoo irra hojjettan. Boris iddoo dhaqxan lafarratti iddoo dhaqxan hundumaatti dhaloota ceesisuudhaaf, itti fufsiisuudhaaf, tajaajila keessan itti fufuudhaaf, sanyii kana facaasuu itti fufuudhaaf akka jabaattan jaalala Waaqayyootiin isin gorsa, isin jajjabeessa. Kanaaf firoota koo ogummaa qabaachuun mataa ofii duwwaa oolcha utuu hin taane dhaloota kan biroon akka itti dhufanii jiraataniif akka oolan taasisa. Dhaloonni ogeeyyiin dhaloonni akka hin banne badiisarraa diigamuurraa baraaru jennee mata duree godhannee kan kaaneef kanaafidha. Yoo ogummaa qabaanne macaafa lallabaa keessatti dubbiin kana fakkaatu tokko jira. Maal jedha abbaan lallabaa? Namni mandaraa xinnoo tokko keessaa namichi hiyyeessi ogeessi tokko jira. Namichi ogeessi sunedha. Ogummaa isaatiin yeroodhaa gara yerootti yeroo hedduu diinonni mandarattii balleessu yeroo dhufan ogummaa isaatiin dhaqee mandarattii kufaatii oolcha turedha. Garuudha namni namichi sana yaadatu immoo hin jiruudha. Kunis waa'ee hin baasuudha abbaan lallabaadha. Namichi hiyyeessa ogummaa immoo qaba. Diinni kee yeroo dhufu isatti tasgabbeessa. Garuu immoo namni galagalee gaarii nuu gooteetta. Bu'aa nuu buusteetta ittiin jedhu immoo hin jiruudha.
kunis waa'een baasuudha. Garuu ogummaan maal akka godhu irraa barana kutaa sanarraati. Ogummaan akka inni dhaloota diigamuu, mandaraa diigamuu, biyya diigamuu, waldaa kiristaanaa diigamuu faffaca'uu akka inni oolchuu irraa baranna jechuudha. Kanaaf Waaqayyo ogummaan nuuf haa kennu. Warri ogummaan isin keessa jiru ogummaan isiniif haa dabalamu. Gara laafeeyyii gatiittii bal'aa warra qaban dhaloota walitti qabuu warra danda'an. Akka ta'an Waaqayyo ayyaana isaa baay'isee nu haa gargaaru. Mee gooftaa keenya isa nutti dubbate kana Waaqayyoon walii wajjiniin galateeffanna. Abbaa bara baraa sagalee kee isa jireenya of keessaa qabuun yoo ogeeyyii taatan ogummaan jiraattan ofii keessan irra darbee mandaraa biyya diigamuu irraa badiisarraa baraartu jettee nutti dubbattee nu barsiisuu keef galanni siif haa ta'u. Akkuma dubbii kee isa jiraataa kanaatti immoo ogummaadhaan nu guuti. Hafuurri kee inni qulqulluun gara ogummaa hundumaatti gara beekumsa hundumaatti nama geessu keessa keenya haa guutu nu haa geggeessu. Isaan geggeeffamnee isaan jiraachuu barbaanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ogummaan nurratti haa daddabalamu. Beekumsi nurratti haa daddabalamu. Bilchinni nurratti haa daddabalamu. Maqaa Yesuus saddoomo'ee ka'een ogummaa beekumsi nurratti haa ida'amu. Dhaloota kan biraa baraaruudhaaf, oolchuudhaaf, du'arraa kufaatiirraa hambisuudhaaf ogummaa ittiin dubbannee jireenyatti deebisuun nu keessa kaa'i. Arraba keenya dibi, laphee keenya dibi, sammuu keenya ittiin eebbisi. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa hamma irraatti nu geggeessite boris nu geggeessa. Kunoo guyyaa kana yaa abbaa fuula keessa guddaa duratti kan si kadhannu Waaqa amma irraatti geggeessee ceesiftee asiin obboleettii keenya geesse. Galatoomisiin jechaa jirra. Ammas immoo bara ishee saafe, karaa ishee saafe hundumaa maqaa gooftaa Yesuusin akka nurkaa fuutuuf immoo si kadhanna. Biyya ormaa keessatti dhugaa kee baattee adeemtetti biyya isheetti yeroo deebitu waldaa kiristaanaa lafarraa wajjin yeroo jiraattu ogummaan kana caalu kennamuuf. Tajaajilli ishee jabaateetti hafuuf. Tajaajilli isheen biyya ormaatti jalqabde kunis harkaan babbadiin. Haala mijanne mijeessitee fi jabaattee hojii wangeelaa akka isheen karaa hundumaatti fuftuuf obboleettii keenya dasuu harka qabi gargaari. Bira dhaabbadhu humna ta'iif jabina ta'iif daandii isheen irra deemtee galtu hundumaatti ishee wajjin ta'i walxaxaa hundumaa duraa fuudhi. Haalli nama rakkisu isheen rakkisin nagaadhaan firoota ishee maatii ishee hiriyoota ishee biraan ga'i. Haala hundumaa keessatti wajjiniin ati ta'i. Waldaa kanas ati yaa Waaqayyo baadhu. Obboleettiin keenya biyya jiraatu jiraattee dhaloota kanaa wajjin dhaabbattee hojii akka tuuftuuf ishee gargaara. Yoo Waaqayyo tajaajila isheen gama kanaan qabdu immoo fixxeette kan akka ishee ba'aa qaban ishee caalaas hojii kee kan hojjetan dhaloota kana keessaa kaafadhu. Gargaarsi kee wajjiniin haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin si kadhanneerra. Ameen. Egaa firoota koo sagantaa namooti adda addaa tajaajilaa waan jiraniif waan oolaniif ammas tufanii waan jiraniif gabaabsee yeroon qabu keessatti hammana yoon dubbadhe naga'a. Gara dhumaatti waa'ee obboleettii keenya dasoo waa xiqqoo dubbachuuf dhugaa dubbachuuf hunda keessantuu dubbachuu danda'a beekaa. Tajaajila waatsaappiirraan tajaajila gama zuumiitiin karaa adda addaatiin balbala baname hundumaatiin nama hojii Waaqayyoodhaa hojjechuudhaa duubatti hin deebine. Hinaaffaa hojii Waaqayyoo kan qabdu garaa imimmaaniitiin garaa cabaaraan hojii Waaqayyoodhaa kan hojjettuudha. Gaggeessummaa gamaa koreetiin geggeessummaa gara jaarsoliitiin tokkummaa waliigalaa akka Kingdom Fashion Seminariitti gama Theologiitiinis akkasumas immoo Generation for Truth International Ministry keessattis koree waliigalaa keessatti gama jaarsolii waldaa maraanataa bakka bu'uudhaan hojjechuu keessattis karaa hundumaatiin tajaajila garaa garaa hojjette. Addumaan kan irraanfachuu hin dandeenye yeroo hundumaa kananii yaadadhu. Barumsa amantii cimsannaa qindeessuu keessatti kaka'umsa mataa isheetiitiin yeroodhaa gara yerootti riba dhabuudhaan qormaata ijoolloof kennuudhaan koorsiiwwan gadhiisuudhaan barreeffamaan sagalee kaanii dabarsuudhaan anillee kanan irraanfadhee sagaleewwan kanaan dura bira jiran hundumaa tooraan gadhiisuudhaan ijoollee baay'ee gara amantii cimsannaatti guddisuu irratti hojii gurguddaa hojjechaa turte.
boloota ishee wajjin hojjetan kan biroo dabalatte nuffii malee hojii gurguddaa obboleetti hojjechaa turte. Tiyooloojii keessattis kolleejiiwwan dhuunfaa adda addaa wajjin walitti dhufuudhaan namoonni baay'een wangeelatti akka bishaataniif sochii gurguddaa obboleetti geggeessiteedha. Naafaa guddaa qabdi. Waldaa kana keessattis hojii baay'ee hojii guddaa dhuunfaadhaan kan beennu akka waldaa kiristaantis kan beennu hojii gurguddaa nama hojjettu. Nama kennaa kennuu irratti maallaqa ishee dhangalaastee hojii waaqayyoo hojjechuu irratti fakkeenyummaa guddaa qabdudha. Waaqayyo bara ishee jireenya ishee egeree ishee gaa'ela ishee haa eebbisu. Deemsa isheen amma deemtu hundumaatti wajjiniin haa ta'u. Fuula keessan duratti kanan ittiin jedhu gara biyya kanaa yeroo dhufan haalli intarneetii, haalli neetwoorkii, wanti hedduun, haalli bilbilaa maatii biratti yeroo mijaa'aa argachuu dadhabuun. Sagalee mallee waraabuudhaaf haala mijaa'aa dhabuun akka yeroo biyya ormaa haaluma mijaa'onne sana keessatti garuu kutaa ofii keessa ta'anii waan baay'een hojjetamu sanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ijoollonni baay'een onlaayinii kanarratti bu'aa buusaa turan gara biyyaa yeroo dhufan itti fufuu kan dadhabaniif haala rakkisaa keessa ta'anii hojjechuun namatti hin mijoomne baay'ee waan jiraniif waaqayyoon si gargaaru jabaattee haalota kee mo'attee tajaajila onlaayinii kanarra jiru itti fufisiin jechuun barbaada. Waaqayyo humna isaa siif haa kennu. Yoo fedha waaqayyoo ta'ee hojii gama onlaayiniitiin qabdurraa hin fagaatiin jechuun jaaladha. Waaqayyo gooftaan immoo ayyaana isaa siif haa baay'isu. Bakka jirtu hundumaatti geggeessaa waaqayyoodha si wajjin haa ta'uun jedha. Warri akkuma ishee kana deemuudhaaf gara biyyaa dhufuudhaaf karoora qabdan gaafa gara biyyaa dhuftanii tajaajila gama onlaayinii jirurraa akkam fagaanne mudhii keessan kutattanii hidhattanii jabaattanii hojii waaqayyo akka itti fuftan jaalala gooftaan si yaadachiisa. Egaan warri sagantaa galateeffannaa gama waldaa Maraanaataa Yesuusiitiin obboleetti keenya Dasoo Shubaatiif qophaa'ee irratti tajaajilaa warra ooltan keessummoonni waldaa garaagaraa dhuftanis ta'e tajaajiltoonni waldaa kanaa hundi keessan waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu dhumni keessan haa bareedu isiniin jechuun jaaladha. Egaa waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Har'aa iddoo kanarratti dhaabanne waaqayyo walii wajjin galateeffanneerra isa caalummaa mootummaa waaqayyoo keessatti jabaannee boriftaanis walii wajjiniin bara baraan akka galateeffannu waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isuun jedha. Eebbifamaa faarfannaa obboleessa keenya Eliyaas Qabulaa duraan jalqabnee anoo siin jaaladha jedhuun duraan jalqabneen xumurraa anasumaan nagaatti siniin jedha. Ayyaanni waaqayyo hunda keessan irratti hafee jiraatu jiraadhaa eebbifamaa nagaa gooftaatiin. Sagale abdinu fe, rajina tirajamu, abduna jada serenge, nindirawajamu, ruku bakara payo, amma yusiwa mata, mufe abdi konkutu, ture musikata. Gafa bukurtu, wangu nifakata agar jabisa. Gafa bukurtu, wangu nifakata. Maranatha.